Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti qindeessummaa waajjira kilaastara qonnaaf waajjira milishaa magaalaa Adaamaatiin caasaaleen nageenyaa dhaabbii biqiltuu gaggeessan. Saganticha irratti hooggantoonni magaalaa Adaamaaf hooggantoonni caasaa nageenyaa gaachanni sirnaa fi milishaan kutaa magaalaa fi aanaalee 19 irraa walitti babba'uun biqiltoota gosa adda addaa dhaaban. Kaayyoon dhaabbii biqiltuu kun caasaaleen nageenyaa halkanii guyyaa nageenya magaalaa Adaamaa tiksuu qofa osoo hin taane hojii misoomaa hunda keessatti kallattii hundaan hirmaachaa akka jiran agarsiisuu fi itti gaafatamaa waajjira milishaa magaalaa Adaamaa obbo Yaamii Jaanoo kallattii muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad kennan bu'uura taasisuun dhaadannoo biqiltuu dhaabuun qaalii lubbuu kootiti jedhuun caasaan nageenyaa hundi heddoo adda addaatti hirmaachuun dhaabbii biqiltootaa gaggeessaa jiru jechuun ibsan. Caasaan nageenyaa dhaabbii biqiltuu gaggeessuu qofa osoo hin ta'in qindoominaan kunuunsuuf karoora hojii bara 2017 keessatti qabatanii jiraachuus ibsan. Biqiltuu dhaabuun dhaadannoo guyyaa irraa qaalii lubbuu kiyyaatti jedhuun waajjirri milishaa magaalaa Adaamaa leegasii muummicha keenya guyyaa irraa caasaa gaachana sirnaatiif caasaa milishaa hooggantoota sadarkaan jiranii fi kan hunda hirmaachisee guyyaa irraa dhaabaa oolee jira. Biqiltuu dhaabuun bichaan gaheen qabu tokkoffaan biqiltuun kun akka kunuunfamu akka eegamu yoo roobni hin jirre immoo bishaan obaasuu akka qabnu caasaa keenya bal'aa qabna waan ta'eef gaachana sirnaa bal'aa sii qabna milishaa bal'aa sii qabna kanaan wal qabatee caasaan keenya bal'aa waan ta'eef kana oduu hin ta'in kan amma dhaabne kan hin akka magaalattuu biqiltuu kunuunsutti bara kanatti bara 2017 keessa karoora qabannee jirra. Kanaaf oduu nu jirru biqiltuun hin kunuunfama waan ta'eef bishaanis hin dhuga waan ta'eef kanaaf yaaddoon ta'u jechuudha. Itti gaafatamaan bulchiinsa nageenyaa magaalaa Adaamaa obbo Taarraqany Tasfaayee caasaan nageenyaa nageenya eeguu fi eegsisuu qofa osoo hin taane raayyaa misoomaa ta'uu agarsiisuuf dhaabbii biqiltoota irratti hirmaanne jechuun ibsan. Qaamni kun abbummaadhaan hojii nageenyaa qofa osoo hin taane raayyaa biraatis raayyaa misoomatis akka ta'e agarsiisuudhaaf jecha karoora guyyaa irraa sagantaa addaa qopheessanii sagantaa kanaan biqiltuun akkuma jalqaba kaasan biqiltuun ilma namaatiif biqiltuun lubbu qabeeyyiidhaaf maal akka ta'e giddugaleessa godhachuudhaan guyyaa har'aa akka magaalaa keenyatti karaa adda ta'ee fi gaara kanarratti akka seenatti biqiltuu indijiinees ta'an dhaabuudhaan humni keenya biqiltuun kun kan dhaabnee jireenya lubbuu dhaloota itti aanuuf dhaalchisnu keessaa isa tokko jechaadha. Hojiiwwan misoomaa kamiifiyyuu bu'uurri yoo haalli qilleensaa mijaa'an jiraate haalli qilleensaa mijaa'an jiraachuudhaaf immoo biqiltuun murteessaadha. Biqiltuun ilma namaatiif lubbuudha. Itti gaafatamaan damee ijaarsaa paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaa obbo Soorichaa Asfaan caasaaleen nageenyaa hawaasni nagaan bahee hojii misoomaa irratti bobba'ee nagaan akka galu taasisaa jira. Gara fuulduraattis kun cimee itti fufaa biqiltuu dhaabuun isaanii immoo hojiif kutannoo fi murannoo akka qaban kan agarsiisudha jechuun ibsan. Dhaabbii biqiltuu sadarkaa gaarreenii irratti gaggeessaa jirru qofa osoo hin taane qe'eef naannoo mana jireenyaa keenya keessattis dhaabuun barbaachisaadha jechuun erga dabarsan. Caasaan nageenyaa keenya yeroo adda addaa uummanni keenya nagaan akka hojii oomishaa irratti bobba'u nagaan akka bobba'ee galu waan qabu akka hojjetu hojjetee immoo ofii misoomee biyya akka misoomsuu danda'u caasaan nageenyaa keenya sadarkaa adda addaatti ijaarama isaa sochoosee uummata waliin ta'ee gahee olaanaa bahaa turee jira. Har'as bahaa jira. As keessatti qaaliiwwan adda addaa kafalee jira caasaan keenya galata olaanaa kan kennuuf barbaadu. Lubbuu isaa kafalee bakka tanaan dura diina shakkamu diina jedhamu gaarreewwan tanaan dura ilmi namaa as dhufee biqiltuu dhaabuu miti sodaa addaatiin as gahuu hin dandeenye cabsee duursee qulqulleessee ofii immoo fakkeenya gaarii ta'eetoo sagantaa kanarratti argamee hojii kana hojjechuun hojiin kana caalee kan hin jirree fi kana olis akka uummanni keenya hojjechuu danda'u kan namatti agarsiisudha. Itti gaafatamaa waajjira kilaastara qonnaa magaalaa Adaamaa obbo Alamuu Qilxuu dhaabbiin biqiltoota akka aadaatti gaggeeffamaa jira. Akka magaalaa Adaamaatti biqiltoota miiliyoona 6 dhaabuuf manneen barnootaa fi buufata fayyaa dhaabbilee amantaa fi waarshaalee dabalatee dhaabatee jira. Caasaan nageenyaas kana dhugoomsuuf dhaabbii biqiltootaatti irratti hirmaatan jechuun ibsan. Biqiltuu dhaabuun biyya keenyaaf aadaa ta'ee jira. Waggoota 5 karaa addaatiin ashaaraan magariisaa eega labsame
karaa ergaa dabarsuu danda'uun karaa bu'aawwan gurguddoo irraa argachuu dandeenyuun milkaa'aa dhufnee irra bara kanas akka magaalaa keenyatti biqiltuu miliyoona 6 dhaabneeti kan karoorfannee deemaa jirru. Biqiltuun kun buufata biqilaa yookaan laga biqilaatirraa jalqabee kan as ga'e qaamolee garaa garaatiin jechuudha. Bajata mootummaatiin qofa biqiltuu kana hunda biqilchuu hin dandeechu, daffisuu hin dandeechu. Daffisuu keessattis qaamolee garaa garaatti hirmaate himaaxanni keenya hirmaatanii jiran dhaabbileen garaa garaa hirmaatee jira. Mootummaan bajata isaatiin biqiltuu kana daffisuudhaaf gahee shoora olaanaa taphateera. Egaa san as ga'e immoo dhaabbii keessattis qaamoleen garaa garaa bu'aa olaanaa qabu. Manneen barnootaa keessatti dhaabbachaa jira. Buufata fayyaa warshaalee keessatti dhaabbachaa jira. Manneen amantaa keessatti dhaabbachaa jira. Kun galma gahiinsa dhaabbii biqiltuu keenyatiif iddoo shoora olaanaa qaba. Karaa addaatiin immoo har'a qaamni nageenya ergama nageenya tasgabbeessuu misooma itti fufsiisu dabalatee immoo biqiltuu dhaabuun qaalii lubbuu kiyyaatti dhaadannoo jedhuun qaamni kun gahee olaanaa taphachaa jira. Dhaabbii karaa fakkeenyummaa qabuun ergaa dabarsuu danda'uun kan dhaabaa jiru. Caasaaleen nageenyaa dhaabbii biqiltootaati irratti reediyoon Adaamaa Biroodkaasting Sarviis dubbise tokkos gahee keenya baanee jirra. Biqiltuu dhaabnee caasaan nageenyaa hundinuu biqiltuu dhaabee jira. Akka aanaattis akka kutaa magaalattis baay'ee gaariidha. Kanarratti hirmaachuu kootiin gammachuu guddaatu natti dhagahame. Baay'ee gaariidha. Guyyaa irraa guyyaa ashaaraa magariisaa ashaaraa keenya dhaabuudhaaf harka tokkoon nageenya harka tokkoon immoo ashaaraa keenya dhaabsisaa jirra jechaadha guyyaa irraa.